ويام اللي كده أنا ستي هرم مريه هركم مريه إنسان ومري كنا نجار في قداو اللي راكنه قدان أورومو وقاس سديتين جيرام وقاس سديتي كنا يالا تكملي كرانا قاعدين حالو ملي قداو في راكنه وستي جاني تلاني سنو في دينا مكان هركم مريه نجير دبرتين هرم مريه نجير كناف بوتان تموتا يادن نودي بوتا يادة تموك أبدو بوتان تموتا قدو دون تاني بوتا تاريخ المعروف قابو مجنون قبض أنو إنه يادة نجار سنكين أكاسمان قبلنا منجسي كورت دفعت نجينا هن إجارمي تنجينا من يكون أمر لقدو في إجارة من كبيه خوك أبدانش كانوا اللي بيهوك أبدو قدو في إجارة سينا أنا اللي أبا بيوني كنا اللي لفرت أماني لفتت لفسينتي لفسينا قدك عبد لفتت سينا قدك عبدي أبان قدا جزء سنتين بين وأبان كنا جرون أجينا لفت التجيتا وفني التججرا نجينا جرا كوتا جراني وامني بالي بري وامني أسيت ديركين أركم مراني دبرتوتين لفا خنات هرم مراني لفتتون لفسينة جراني أما اللين لفسيناتنا في كنا اللي تاني إسنستاتني أبو جوارستي لفتنا لفسيناتنا نجلا أكم بن لسنه أكا وانغارين وجتني بربانا لما فهموا أني كجرو ومن أرومو كبي بالنجرو كبرت جرو كبكون دجرو قلتهم برباجس نيو قلتاني ملء دينا جبسون دندين aanol irraa diina nu cabse deebinee irraa aanu akka dandeenyu kan irraa barannuu jedha xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammad. Aanol irraa balaan irratti agaamame irraa hafuu qofa osoo hin tahin deebinee diina nu cabse mo'achuu akka dandeenyuu fi irra aanu akka dandeenyudha. Magaalaa Itayyaarraa karaan lafa yaadannoo wareegamtoota siidaa aanolee geessuu caccabaadha. Bakka seena qabeessa kana daawwachuu jajjabeessuuf misoomawwan bu'uuraa irratti hojiin dabalataa hojjetamuu qaba. Lafa kana sirriitti beeksisuun dhaloonni seenaa ofii akka beeku gargaara waan ta'eef Oromoon kutaa Oromiyaa cufa jiru bakka kana daawwachuun seenaa dhugaa haa iyyaafatuu jedhu hayyoonni. Dhaamsi ani dabarsu Oromoon hundi silaas dhufuu qabdi. Bakki kun onee mul'achuu hin qabu jechuudha. Manneen barnootaa Oromiyaa keessa jiran mandaatorii bifa dirqama ta'een manneen barnootaa Oromiyaa keessa jiran waggaatti at least daa'imman dhufanii bakka kana arguu danda'udha qaban as dhufanii calanqoo bakkeen seenaa akkanaa kana dhufanii arguu danda'udha qaban kan calanqoo akka gaariitti deemaa jira kan asii kanallee sirriitti bulchiinsatiitis kan Oromiyaatis miidiyaaleen isinis hundumtuu waliin ta'uudhaan dhaloonni dhufee as arguu danda'udha qaba nama keenya qofaa miti namni amballee dhufee arguu danda'udha qaba yoo himannu waan Minilik nu godhe hoggaa jennu lafatti akka hin taane kan qabsoofnee ilmaan kumaatamaan itti wareegamne lafatti akka hin taane akka hubatuuf dhaloonni lafaa dhufuus akka hubatuuf ormis akka hubatuuf bakka kana bakka namni keenya baay'inaan itti dhufu godhuu irratti hojjechuu barbaachisaa jechuudha. Bulchaan aanaa Ixoosaa obbo Idriis Jamaal lafa kana kunuunsaa akka jiran dubbatanii jiru. Iddoo aanolee kana uummanni kaabaa uummanni kibbaa kan bahaa kan dhiyaa uummanni Oromoo sagantaadhaan iddoo kanatti dhufee daawwataa jira. Nullee iddoon kun dhaloota irraa dhalootatti akka darbuu danda'u qeerroo aanaa kennan gaaddisa adda addaa. Galatooma. Maanni.